haala biyya jiru monitor godhaa turre. Dhugatti uummata keenya irra deebinee wanni jechuu barbaadu baga irreecha bara kanaa injifannoodhaan goolabdanii uummata nama boonsu uummata duula feene yoo kattiin fudhannee seennu taate injifannoodhaan malee duuban garangalle uummata hoggana dhaggeeffatu uummata qeerroosaa dhaggeeffatu uummata gadaa isaatiin bulu uummata ufis kabajee nama fiidis kabachiisee diina qaanyeessu akka qabnu kan agarre jechuudha. Irreechi kun egaa akkuma irra deddeebi'ee amma dura jechaa turetti yoo xiqqaate jahaaf kan irratti hojjetamaa ture jechuudha hoggansa sadarkaa adda addaatitti. Maalif irreechi baranaati irratti ijji addunyaa, ijji biyyaa, ijji Afrikaa, ijji sabaa irra jirti. Irreechi baranaa nagaan akka xumuramuuf, irreechi baranaa irreecha Oromoo ta'ee akka xumuramuuf hawwii Oromoodhaatu ture. Diinni irreechi baranaa yoo danda'ame Oromoon ajjeechaa bara deengaddaati irraa jiilee abdii kutatee yoo danda'ame irreechi akka hafu yookaan immoo yoo ka dhufu taate Oromoon irratti wal fixee ammallee dhiigni jigee bara sadaffaadhaaf jiilchuudhaaf qophii guddaa kan irratti godhamaa ture jechuudha. Diinnis irratti qophaa'aa ture, Oromoonis irratti qophaa'aa ture. Kanaaf abbaan dhugaa abbaan hojjete irra aanee jechuudha. Kanarratti odoo gara haasaa guddaatti hin seenin hoggansa gumii abbootii gadaa galateeffachuun barbaada. Yaada gara hundaa dhaggeeffachuudhaan, yaada araaraa, yaada Oromoo walitti fidu dhiyeessuudhaan san qofa osoo hin ta'in ji'a jaha oliif irratti qophaa'uudhaan lafa san qulqulleessuudhaan waan hedduu asirratti haasa'uun hin barbaachifne hedduu irratti hojjetanii qophaa'aa turani. Gumiin abbootii gadaa keessattuu hogganaan gumii abbootii gadaa abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo, abbaa gadaa Tuulamaa galata guddaa qaba. Waan gumiin kun dalagaa jiru, waan hoggansi kun dalagaa jiru gara fuulduraa waan seenan gadi bu'ee qoratee gaafa amma seenaa dalagaa waan jiraniif hedduu faarsuun hin barbaachisu. Gaafa seenan tun dabarte seenan kan himu ta'a. Itti aansuudhaan hoggansi qeerroo sadarkaa adda addaatiin jiru akkuma abbootii gadaa irratti hojjetaa turan waan kanarratti gama tokkoon gaafii isaanii dhiyeeffachuudhaan ejjennoo isaanii dhiyeeffachuudhaan abbootii gadaatti dhiyeeffachuudhaan akkaataa ayyaanni kun kabajamuu qabu irratti ejjennoo cimaa ejjennoo bilchina qabu dhiyeessuudhaan irratti hojjetaa turani. San booda qeerroo godinoota jiran hunda qopheessuudhaan qophii barbaachisaadhaan bishooftuu dhufuun naamusa cimaadhaan karaa kanarratti dhiibbaan xiqqaan irra turre gara jeequmsaatti isaan galchuudhaaf gara xiiqitiitti gara aariitti isaan galchuudhaaf jeequmsa uumuudhaaf yaalii hedduutu godhamaa ture jechuudha. By the way namni walakkaan ka ta'u seenuu hin dandeenye haa ta'u kararratti irreeffate jechuudha namni keenya. Akkasuu ta'ee osoo walitti hin bu'in sodaateeti miti. Irra dha'ee dhufuu nama danda'a ture caccabse garuu wal dhaggeeffatee qindeessummaa ajaa'ibaatiin waan hojjeteef hoggansi qeerroo dhugatti qeerroon Oromoo kan hirmaate kan sagantaa itti aanuuf immoo qe'eetti hafe hundi isaa galata qabanii sabni ittiin boona. Sadaffaa mootummaan naannoo Oromiyaa hoggansi gubbaa amma gadii jiru warri as keessatti durarraa kaansee marii irrattis waan adda addaa irratti hirmaataa turan keessattuu biiroon aadaaf turizimii waan uummanni jedhu dhaggeeffachuun waan abbootii gadaa jedhu dhaggeeffachuun waan Oromoon jedhu dhaggeeffachuun waan diinni jedhu gurra itti cufachuudhaan ayyaanni kun ayyaana milkiidhaa ayyaana Oromoo akka ta'u kan agarsiisan probably yeroo duraatiif akka Oromootitti yaaduu kan eegale mootummaan Oromiyaa barana jechuudha. Akka duraatiif yeroo duraatiif. Kanaaf hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa galata guddaadha qaba. Waan irra diddibnuu miti hojii ajaa'ibaa hojjetan. Qophii har'aati irratti foolleen Oromoo kan gumii abbootii gadaatiin qophaa'e har'a qofa osoo hin tahin ji'oota jahaaf marii qofaan osoo hin tahin naannoo san irratti tolooltummaadhaan waan hedduu hojjetaa kan turan gorsa kan fudhachaa kan turan har'a immoo poolisii naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan nagaa odoo bishaan tokko hin jigin bishaan tokko osoo hin jigin lukkeeleen diinaa seenuudhaaf yaalan osoo namni tokko hin argin qabamanii kan kanarraa akka maksan gochuudhaan hojii ajaa'ibaatu hojjete foolleen Oromoo akkuma reefu Abbo Asnaaqaan jedhetti abdii gurguddaa saba keenyaaf kan kenne jechuudha foolleen Oromoo. Sanumaan wal gita poolisiin Oromiyaa akkuma jechaa turre
mormii Oromoon ji'oota sadeen kana godhaa ture keessatti poolisiin Oromiyaa ejjennoo ifaa fudhachuudhaan dhiiga Oromoo hin jiksinu nagaa Oromoo eegsina malee dhiiga Oromoo hin jiksinu nagaa eegsisuudhaaf dhiiga sabaa dhiiga uummataa jiksuun barbaachisaa miti jechuudhaan ejjennoo bilisa fudhate san qofa osoo hin tahin hoggaa weerarri daangarraa nutti banamu uummata bira dhaabbachuudhaan uummatummaa isaa kan mirkaneesse daangaa biyyaa kan kabachiise dhibbaatamaan kan wareegame poolisiin Oromiyaa dhugatti raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa kan ta'aa jiru mirkaneeffataa dhufee jira. Guyyaa har'aa immoo bifa naamusa qabuun bifa ogummaa qabuun professional bifa ta'een uummata miliyoonaan lakkaa'amu dhufe kana kabajee kabachiisee aggaammiin bifa adda addaa godhamaa ture fashalsuudhaan doorsisa tuttuqaa waraanni agaaziitii fi humnoonni tikaa wayyaanee godhan abshaalummaadhaan irraa aanu hojii guddaa hojjete. Ajajoonni poolisii waan kana hoogganummaadhaan waan laafaan turre nama baay'ee turraa dheesse hoogganummaan dirqama kan fudhachuudhaaf wayyaaneen balatu bu'aa fudhadhaa kan waggaa jettee waggaa hooggansitti murteessu ajajoonni hedduun irraa dheessanii ajajoonni waan kana fudhatan seeraan isin yaadata maqaa dha'uun hin barbaachisu waan ajaa'ibaatu hojjettan waan guddaadha hojjettan waan raajiitu hojjettan jechuudha. Alagaa meeqatu dhiiga laalu isinii nama ajjeesu isin arguudhaaf eegaa ture. Alagaa meeqatu qeerroo isin ajjeesu. Alagaa meeqatu isinii uummataan salphatu isin arguudhaaf ture jechuudha. San hunda qaanyeessitanii san hunda xiqqeessitanii Oromoo guddiftanii osoo balaan tokko hin bu'in osoo jeequmsi tokko hin uumamin uummata Oromoo wajjin irreeffattanii irree uummataa ta'uu keessa waan mirkaneessitaniif dhugatti galata guddaadha qabanii. Waliigalatti irreechi baranaa akkuma irra deddeebi'amee waadaa galamaa turetti akkuma abdii godhamaa turetti bifa nagayaatiin goolabamee jira. Kanarraa wanni barannu guddaan tokko wal dhaga'uu wal hubachuu deemuu barbaachisa. Lammaffaa dursanii karoorsuu barbaachisa. Planning is essential. Dursanii plan gochuudha. Torbaan dura kana keessa hanga tokko walitti wabacuu ture. Sunis hubannaa dhabuurraa wanni kun waan torban tokkotti karoorfaman ta'in wanni yeroo dheeraadhaaf irratti karoorfamaa ture jechuudha. Akkaataa yoo karoorfame immoo akkaataa karoora saniitti cichanii ittiin deemuun kararraa guruu dhabuun barbaachisaa akka ta'e kan irraa barannuudha jechuudha. Kan biraa kan hin tuqamin jira. Irreechi baran seekular ta'eet kan kabajame. Kana jechuun irreechi kan uummataa ayyaana ummata public holiday kan mootummaa osoo hin taane kan dirreen propaganda itti fayyadaman osoo hin taane kan akka uumaan lafa jirtutti akka kaleessa abbootiin teenya itti kabajaa turanitti hoggansa abbootii gadaa jalatti ummanni keenya nagayaan irreeffate waaqa isaa kadhate san caalaa sanumaan wal qabatee wal jaalatee wal kan yaaddoo wal bahee walitti maramee wal dhungatee wareegamtoota kaleessaa wareegamtoota bara dabree ittiin yaadatee baqattoota guyyaa diinni torbanoota dabre kana keessa baqachiise hamma danda'uun gargaaree rabbis kadhatee fi kan addaan bahe waan ta'eef irreechi milkiin irreechi injifannoodhaan godhame diinonni keenya immoo hinaaffarraa kan ka'e garaan isii gubaturraa kan ka'e belbeluurraa kan ka'e waan gootuu dhabnaan akka waan biyya san keessa wanni takka hin jirreetitti televizyina isii nurratti cufatte teelee isii nurratti cufatte finfinnee keessa miidiyaan jiru hundi waa'ee kubbaa haasayaa jira waa'ee kaatalaan haasayaa jira waa'ee waan biraa haasayaa oolee jechuudha ayyaana hammana ga'u kana keessatti ayyaana ofii kan namni hin beekne san ka ashandaan cirootti kabajamaa ture garuu bishooftutti kiiloomeetira 40-50 finfinnee irraa ayyaanni Afrikaa irratti guddaa ta'e kun odoo yeroo tuntu cufatte. Kana uummanni keenya haaruun qabu baga cufatte. Ahoon goftu malee qabna. Alaayis keessaayis televizyina qabna. Alaayis keessaayis miidiyaa qabna. Teelellee yoo taate hin jaarrannaa jechuudha. Wanni isiin fiddu hin jiru hin jaarranna. Teelellee yoo ta'u taate daataa cufaa turte. Waa takka yoo isiin balbalaa isiin cufte balbala 10 cufnaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo baga gammaddan baga injifannoodhaan irra aantan kanumaan jechuu barbaada Dajanee fi Dammaqaa akkasumas Lattu. Gaariidha. Oromoo sodaachistuu hin dandeessu. Oromoon maas bokkaa ta'e chaalam. Impossible hin danda'amu jechuudha. Uummanni Oromoo sammuun isaa bilisoomee jira. Uummanni Oromoo duris onnee qaba. Duris onnee qaba. Duris biyya Itoophiyaa irra isaan itti nugusa ta'an tana kan kabachiisee asiin ga'e isa.
Gaafa ila sillaaseen tuut jee Ingilizii seenee abbootii keenya kan qabsaa'e. Oromoo kan qabsaa'e nama biraatee miti. Lola meeqa irratti biyyi sun irratti qabsoofte irratti illee kan qabsaa'e Oromoodha jechuudha. Oromooni barana fi baroota isaanaa kana ufiif qabsaa'uu eegale wanni haaraan yoo jiraate. Jeneraalaa miti waan feete yoo kan fiddu taate. Taankii miti niwukilaara dhayxee hattee yoo kan fiddu taate ummata Oromoo doorsisuu hin dandeessu amma booda. This is clear abbaa fedhatte haa ta'u. Ummanni Oromoo amma booda hin doorsifamu. Ajjeechaa hin doorsifamu. Dhaadannoon hin doorsifamu. Hin jeeqamu ololaan hin jeeqamu wanni isiin fiddu hin jirtu jechuudha. Jeneraal Maashoos taate jeneraal Tigree wanni isiin hubachuu qabdu maali? Jeneraalummaan isii ummata Oromoo biratti dhageettis hin qabu, kabajaas hin qabu, hin sodaatamus. Nagaa yoo barbaadan nagaa waliin jiraan. Araara yoo barbaadan araaraan waliin jiraan. Sanii achitti wanni isiin fiddu hin jiru jechuudha. Kaleessa namicha maraataa Abdiilee jedhamu hidhachiisanii ummata keenya irra duulchisan. Qawween caalamus ummanni Oromoo waan qabuun walii duulee waraana isii cabsee bakkatti ofirraa deebise. Hoggaa cabxee dadhabdu sababa biraa fiddee ummata keenya buqqaaftee ummata keenyaaf hoggana biizii gochuudhaaf. Ummata 100,000 lakkaa'amu nurratti gannayite. Ummanni keenya ummata 100,000 baqate san qubsiisaa tajaajilaa osoo tokko lubbuun isaan dabriin. Osoo tokko lubbuun isaan dabriin ummata keenya san tajaajilaa ufitti fudhatee garuu immoo daangarraa distraacted osoo ta'in isii wanni isiin barbaadde daangarraa namni keenya hoggaama mo'amu daangarraa hoggaa namni keenya falmaa jirutti nama buqqaaftee akka fidde akka iji keenya daangarraa libsatu hoggaa nu libsanne immoo daguudhaan waraasisuudhaaf kan yaadde jeneraal Maashoon fa'aa. Namni keenya garuu ummata baqatee itti dhufes ufitti fudhatee ummata baqatee itti dhufe kunuunsaa kun immoo daangarraa odoo ija libsatiin yaalii bifa adda addaatiin siin gootisan ofirraa mancaasee ofirraa cabsee daangaa isaa tikfachaa ummata isaas qubachiisaa jira jechuudha. Kanaaf doorsisni jeneraal Maashoon faan godhanis yoo taate ummata Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Fudhatama illee arganne waan tokko illee miine. Gara poolisii federaaltiin haa taatu gama hundaan ummata keenya doorsisuudhaaf ummata keenya akka irreecha hin dhufneef yaaliin isiin goote hin milkoofne jechuudha. Gara fuuldurallee hin milkooftu. Wanni hin milkoofne maal? Tokkoffaa dhugaan qabdu. Dhugaan qabdu. Dhugaan ka Oromooti. Oromoo wajjin jira. Oromoon haqa namaatti hin dabarre. Oromoon irreecha isaa maqaleetti miti kan hin kabajjedha kan jedhe. Oromoon irreecha isaa handhuura isaatti bishooftutti kan kabajatu barbaade. Oromoon tiraanspoortii nuu kennaan jenneen. Oromoon of danda'ee humna ofiitiin kabajachuu barbaade kabajatee bifa nama boonsuun ofirraa xumuratee jira jechuudha. Kanaaf dajanee dhugatti kun kan isaan salphise addunyaa durattis saba durattis waan isaan dhoysaadhaan uummata keenya irra dalagaa turan san kan saaxil baase Oromoonis kan waa hedduu irraa barattu. Wanni isiin irraa barattu maali? Alagaan alaguma. Alagaan alaguma. Alagaa keessaa immoo wayyaaneen diina hamtuudha. Diina kana immoo jala shululukuun sodaachuun sossobuun osoo hin taane dura dhaabbatanii tokkummaadhaan tooftaadhaan malaan tarsiimoodhaan dura dhaabbatanii irra aanuun akka barbaachisu yoo dura dhaabbatan immoo hamma feete yoo ija kababaaftu taate booda ija keenya osoo hin ta'in ka isii akka liphu kan itti mirkanaa'e jechuudha Dajane. Dajane callifneetuma lafuma kaanee battisaa deemaan jirru akka lokkootti Oromoon. Tarsiimoo grand strategy lafa kaa'amee jira. Grand strategy keessatti tarsiimoo qonna boqonnaadhaan lafa kaa'amee irratti deemamaa jiru jira. Kuni hordofamuudha qaba jechuudha. Yeroo yerootti tarsiimoo kee revise gochuudha qabda. Keessa deemtee ilaaluudha qabda. Waan fooyya'u qabu fooyyessuu qabda. Waan hafu qabu hambisuudha qabda. Garuu wantoonni murteessaa tarsiimoon kee hojiirra akka ooluuf barbaachisoo ta'an tokko naamusa. Naamusa hoggaa jennu sodaachuu jechuu miti. Naamusa hoggaa jennu laaffachuu jechuu miti. Naamusa jechuun in lolle yoo jenne akkaataa loluu qabnu san lolu. Hin lolle yoo jenne immoo akkasumatti turuudha. Bifa saniin tokkoffaan naamusa. Lammaffaan hard work. Amma saaxii hir'inni jira gara kanaan. Halkanii guyyaa dur gaafa asitti barannu nuti uummata gurraacha waan taaneef Ameerikaanitti hoggaa barannu piroofeesaroonni nu dura waan nu gorsantu jira. Adiidhaan wal qixxaattee barnootaan bakka gahuudhaaf yoo adiin sa'aatii tokko kan qo'atu taate
ati sa'aatii kudhan qo'achuu qabdaa. San jechuun ati irra laafaa miti. Advantage sirra qaba. Advantage built in advantage ka jennuun kan dursee si dura angoo qabaachuu isaatiin, si dura qabeenya qabaachuu isaatiin, maatii barate irraa dhufuu isaatiin built in advantage. Advantage bu'uura raacitiidha qaba jechuudha. Kanaaf adiin yoo sa'aati kaaxannoo taate qo'atu taate ati isa caaluudhaaf isa bira dabruudhaaf sa'a kudhan qo'achuu qabdaadha. Maatiin kana kaasa. Wayyaaneen mootummaa waan taate angoo mootummaa waan qabduuf qabeenya biyyaa waan harkaa qabduuf deeggarsa biyya alaa waan qabduuf yoo isin sa'aatii takka nurratti kan hojjetu taate nu sa'aatii kudhan irratti hojjechuu danda'u qabna jechuudha. Sa'aatii kudhan irratti hojjechuu qabna jechuudha. Isaan dura hirribaa ka'uu qabna, isaan booda rafuu danda'uu qabna. Hard work cannot emphasize enough. Hard work hojjechuudha barbaachisa. Namni keenya siyaasaan press release qofa itti fakkaata. Ibsa jennoo kennu miti. It's a social engineering. Nama keenya mataa hidhachiisu gurmeessuu barbaachisa jechuudha. Fakkeenya irreechaa fudhannu. Isiin irreecha hanqisuudhaaf battisuu ka'ee galte probably torban saddeet dura. Nu garuu waggaa dabreerraa kaasee keessattuu waggoota ji'oota jahan kana keessatti halkanii guyyaa irratti hojjetamaa ture jechuudha. Kanaaf isaan dursinee hojii waan eegalle. Isaan irra sa'a dheeraa waan hojjenne. Isaan irra gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama securitytiin hojjetamaa waan tureef Oromoon irra aanuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gara fuulduraa waan goonu keessatti illee isaan caalaa hojjechaa deemuu danda'uudha qabna. Isaan caalaa qabsaa'uudha qabna. Isaan caalaa wal hubachuudha qabna. Kanaan deemuudha. Maaliif itti dhiyaachaa jirra. We are very close. Garuu kan itti dhiyaatan kun nama miidhama dura kan jeetti. Qabsoon teenya waggoota 50 kanaaf har'an eegalle namni keenya akka doongorre waggoota 3 kanatti speedii daballe malee har'an eegalle qabsoon keenya saffisa daballe malee. Waggoota 50 irraa sochii afran qallootirraa, sochii baaleetirraa, sochii maacaatu lamatirraa kaasee hamma jaaramuu adda bilisummaa Oromootitti hamma uumamuu Oromiyaatitti qabsoon godhamaa ture amma gara goolabumuutti dhiyaataa jira. Goolabbiin kun garuu hedduu barbaachisa. Maaliif? Akka maaraatoonitti yoo fudhattaate if you take a struggle like a marathon fayyisaan faan odoo jiraatanii kanarratti ibsa gaarii kennuu danda'an. Maaraatoonii kiiloomeetira 42 sanii kiiloomeetira 41 deemte san caala hedduu kan barbaachisan kiiloomeetira dhumaa inumaa meetira 100 sanii kan hedduu barbaachisa. Because kiiloomeetira 41 duraa keessatti yoo kufte ka'uu dandeessa akkuma atileetonni keenya godhanitti. Yoo kufte ka'uu dandeessa. Yoo doongorte sirreeffachuu dandeessa. Kiiloomeetira dhumaa sanirratti meetira 100 dhumaa sanirratti yoo gatan tartellee mo'amuu dandeette yoo gatan tarte yoo ija libsatte doongoruu dandeessa kufuu dandeessa mo'amuu dandeessa sirra darbuu danda'ama jechuudha. Kanaaf warri keenya dura eebbisu yaa keessatti manguddoon yaa waaqa dhuma keenya nu bareechu dhuma qabsoo tanaa bareechuudha qabna jechuudha. Dhuma qabsoo tanaa bareechuudhaaf saffisa osoo laaffisin masmararraa laayinarraa osoo hin baane deemuu barbaada. Kanaaf hiree gaarii qabna. Keessaa fi alaanis hooggansi gaariin jira. Bilchinni dhufee jira. Maachuritiin dhufaa jira. Tarsiimuudhaan tooftaadhaan deemuun dhufaa jira. Torbaanan asaana keessatti jijjiiramni adda addaa ni dhufa. Hojiin keenya itti bu'u. Torbaanan asaan keessatti qabsoon jimaa irratti godhamaa jiru. Jimuma keenyan wayyaanee fi abdiileen nu fixuu barbaada. Jimuma keenyan qawwee san bitatti. Amma booda kun hin ta'u. Amma booda jimaa haa ta'u, buna haa ta'u, albuuda haa ta'u, qabeenyi Oromoo kan Oromoo ta'a. Yoo nuti kan hin nyaanne taate lafatti gadi naqama malee diinni hin nyaatu. Alagaan hin nyaatu. Kanaaf yeroo hawwataay obsa har'a nu gootaniif galata guddaa qabdan. Jimaan Oromoo hawwataay kasaarsanii hawwataay federaala jala godhanii turan. Federaala jala baafamtee Oromiyaa jala deebi'uudhaaf waan deemtuuf hawwataay kasaarsanii bombaas daangaa Somaaliyaa keessa naannoo Somaaliyaatti akka gurguramu yaalii gochaa jiran. Jimaan akka hawwataay ittiin dalagamne yaaliin isaan godhan sun fashaluudha qaba jechuudha. Poolisiin Oromiyaa qaraxuu dhoorguu waan eegaleef Oromiyaa keessatti dalagamu waan eegaleef jimaa bombaas dhaqee jimaa gara naannoo Somaaliyaa deemu gaaza itti naquudhaan guban.
Kuni aarii fidee jira. Waan tokko hubachuu qabdi. Wayyaan illeen warri ollaa keenya illee hundi waa beekuu qaban. Diinagdeen keenya nu qofa osoo hin ta'in ollaa kamiyyuu hin ga'a. Garuu Oromoon agabuu bula. Yaa Oromoon hiyyeessa ta'a. Kun uufee nurratti hin deeqifatu. We will not allow this. Hin hayyamnu itti dhiifu. Kanarra mu'aanuudhaaf tarsiimoo qabna. Tooftaalee guyyaa guyyaa yeroo yeroon qopheeffataa itti seenna itti deemaa jirra. Maal wanni barbaachisu? Wanni barbaachisu qopheeffatan tarsiimoodhaan hoogganamuu bifa saniin deemuudha barbaachisa. Dhimmi jimaa dhimma tokko dhimmi daangaa akkuma itti jirutti dhimmi finfinnee dhufaa jira. Dhimma finfinnee irratti deemnee fuulleffachuudha qabna. Dhimmi harar jira. Kaleessa illee mariin itti dhufee jira. Dhimma sanarratti illee jabaannee itti deemuu qabna. Bifuma hundaan campaign duulaan adda addaan baasaa deemna bal'inaan gara fuulduraa kaasuuf nu ta'a. Kanaaf Oromoon qophaa'uu qaba. Injifannoo har'a argateen waaqa isaa galateeffachaa Oromummaa isaatiin saba isaatti boona hoggansa isaatti boona qabsoo itti aanuuf immoo haara galfatee deeffatee of jabeeffachaa deemuu qaban dammaqa. Ajee gaariidha Jawaar mee asuma irratti yaada qeerroon waadaa walii seentu san ni qabda faraan. Deebii ta'a dammaqaadha. Lakka akkuma jiru baasi akkasuma baasi. Anyway haga inni baasutti hogganni uummata isaa dhaggeeffatu. Hogganni waan uummanni ijoo dhaggeeffatee san hojiitti hiiku bakka gaha galma gaha. Hogganni uummata isaa tuffatu. Hogganni uummata waan uummanni jedhiisee waan takka ofii qofa barbaadu yookiin immoo alagaan itti tuuru fudhatu uummata keessatti hin tuffamaa jechuudha. Anaa miti lammaan akka achiin dhiyaanne ka jee kun dogongora. Ani walii galtee jiru qofan ifa baase malee. Maayikiin nama tokko jeeqaa jira. Miyuut godha. Naatii fi miti. In principle akka principleetitti irreecha uummataa ta'uu qaba. Abbootii gadaa ta'uudha qaba. Hogganni siyaasaa haasaa godhuu hin qabu. Hogganni siyaasaa to'achuu hin qabu kan jedhu waan ejjennoo har'a osoo hin ta'in yeroo dheeraadhaaf ture dammaqa akkuma beektu. Amma dura humnaan bifa adda addaatiin irratti deemamaa ture. Har'a bara kana garuu tokko sababa kanaan. Lammaffaa immoo dhimma securitytiin dhimma nageenyatiin. Wayyaaneen maraataa jirti akkuma isin agartanitti. Wayyaaneen maraataa waan jirtuuf hogganni siyaasaa osoo achirratti argame alaabaa mormituu yookiin immoo dhaadannoo mormituu qabaatee namni tokko odoo hogganaa irratti tarkaanfii tokko kan fudhatu taate jeequmsa uumamu tilmaamuun nama dhibu. Hawwiin wayyaaneen harka Oromootiin dhiiga Oromoo jigsuudhaaf Oromoota wal nyaachisu tafaajju jettee Oromoota wal ajjeessentee dabaltee Oromoo biraa ittiin fixuudhaaf qaawwa guddaa uuma ture jechuudha. Qaawwi kun waa akka hin uumamneef irratti hojjetamee waliigaltee irra gahame. Waliigalteen kun immoo fudhatameet milkii har'a agarru kanaaf dhufee jechuudha. Kuni jibbaafi miti, kuni jaalalaafi miti, ejjennoo siyaasaafi miti. Kuni tokko in principle irreechi uummataa ta'uu waan qabu. Lammaffaa immoo nageenya waan kanaa tiksisuu fi akeeka kaayyoo diinaa fashalsuudhaa fi kuni fudhatamuu qaba ture jechuudha. Kanaaf lammaanis hoggansi kunis waan kana fudhachuun isaanii ejjennoo kana fudhachuun isaanii sirrii ture. By the way nama warra quban qabneetu kanarratti dubbii kaasaa ture malee kun waliigaltee yeroo dheeraa lafa turedha. Innis dhufuudhaaf ta'ee hogganni biraatis dhufee achirratti haasa'uudhaaf fedhiis qabaachaa hin turre qophiis qabaachaa hin turre yaada dhiyaate san fudhatanii waliigaltee sanitti cichuun immoo akkuma agartan mootummaan Oromiyaatis akka galateeffatamu godhe abbootiin gadaatis abbummaa isaanii dhugaadhaan akka dhugeeffatan godhe qeerroonis nagayaan bahee irreeffatee akka galu hireebanii jechuudha dammaqa. Gaafii bareedaadha. Look diinni hoggaa biyya tokko cabsu uummata tokko cabsu qawwee qofaan miti kan bitu. Kan duraa qalbii cabsuudha. Qalbii cabsu kana jechuun killing confidence.
ummanni akka nama tokkotti akka ofitti namanne akka hawaasaatti akka walitti namanne akka wal amanne hogganasaa akka amanne potential dandeettii akka dhuunfattis ta'e akka ummataatti qabu san akka amanne gochuudha jechuudha. Kuni over time ummata keesseena I think Paulo Freire na fakkaate on pedagogy of the oppressed waan kana sirriitti barreessa. Sammuu ummata cunqursa sammuudha si cunqursa qaamaa ol. Sammuu nama keenyaa waan cunqursanii turaniif dura Oromoon hin jiru irraa kaane beeki. Hoggaa shan hoggaa du'a deebine hin jirtanii jedhanii nutti manii hin jirrutti ofamane namni. Achirraa ka'ee hin jirreedhe deebi'ee akka Oromootti of jaare. Achirraa ka'ee hin lolle loluu hin dandeenye jedhe hin lole hin qabsaa'e. Biyya jaar Mohammed Hassan Profeesar Mohammed Hassan atiin bara 1980 keessa warri Habashaatii fi warri Faranjii kuni wanni Oromiyaa jedhaniin tuni mataa eliitii warra yookiin immoo hayyoota xiqqoo Oromoo keessaa warra dhiphoo kanaa malee wanni Oromiyaa jedhamu jiru kuni kijibaa jennaani. Oromiyaan mataa Oromoo keessa yoo jiraatte isa matter of time yerooma malee lafarra hin jiraatte. Inni akkana jee waggaa 5 keessa Oromiyaan uumamte jechuudha. Mataan namni keenyaa hidhataa deemaa jira. Waggoota muraasa isaan kana keessattuu baroota 3-4 dura laamsha'uu qabsoota irraa kan ka'e ololli kun immoo deebi'ee mataa namaa keessa seene Oromoon deebitee qabsaa'uu hin dandeettu qabsooftee bakka hin geessu waan eegalte bakka hin geessu wal bulchuu hin dandeessu waliin dhageessu gosaan amantiin gandaan lagaan maaliin qoqqoodamti jedhamaa ture. This is all in your mind mataa kee keessa jechuudha. Mataa kee keessatti halkanii guyyaa miidiyaadhaan institutionii adda addaatiin mataa kee keessatti they drill into your brain. San keessa baasuu ture jechuudha. Wanni yeroo hedduu haasaa turre mataa ummata keenyaa bilisoomsinaanii lafa isaa bilisoomsuun laafaadha wanni jennuun maali? Ummata keenya mataa bilisoomsuu danda'amee jira amma. Ummanni mataan isaa bilisoome wal dhagaya. Wal bira dhaabbata. Hoggana cimaaf keessaa baasa. Wanni as argaa jirru maali? Torbaanuma sadeen kana just ji'uma kana keessa waan ta'e ilaallu. Wayyaanee fi abdiilee waraana Somaaliyaa irraa osoo nafin fiddee waraana nutti bante. Ofirraa faccifne godina 5 nutti bante. Hubadhaa bal'inni lafaa waraanni itti dabalame kuni daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa irra dheerata. I think adda 3-4 balaa turte gara Eertiraatiin achi turtan dammaqaa hin beekta. Adda meeqa gara adda 21tiin 21 fronts godina 5 kan nutti bante. We defended on all of that. Ofirraa cabsuu danda'e Oromoon. Why? Mataan isaa waan hidhateef ofirraa cabsuu nan danda'a waan jedheef waan ofitti amaneef rasaasa 5 illee haa qabaatu rasaasni takkittiin diyyatun diina adda dhooftee ofirraa cabsuu dandeessi jedhee waan amaneef beeki matraayesii qabatee dheessa namni yoo mataan isaa hiikkate takka nyaatteedhaan adda dha'ee mucaa tokko amma feesbuuk irra kaa'aa turanii rasaasni jalaa dhume takkittiin hafteef jechuudha. Takkittii isaaniin dhoofnaan Liyu poolisiin jaansuun dheestee biraa deemte silaa qabalee san guututti gubdu dheestee biraa deemte. Mataan waan hidhateef namni mataan hiikkate taankii irraa bu'ee dheesse. Matraayesii lafatti gatee biraa dheesse. Namni mataan isaa hidhate shimalaan diina ofirraa deebise jechuudha. Kanaaf wanni argaa jirru maali? Tokko gara daangaa dinaa fudhanne. Lammaffaa xiinxaltoonni adda addaa akkuma jedhanitti akeenyi uummata keenya naannoo Somaaliyaatti buqqaasu hoggana biizii gochuu wayyaan irratti xiyyeeffachuu dhiifne rakkoo gama gamanaa qooyi burratti akka fuulleffannuuf ture. Uummanni Oromoo akkuma beektan NGO hin qabu. Jaarmaa gargaarsaa guddaa hin qabu. Garuu uummata san hunda ofitti fudhatee uummata san hunda ofitti hammatee yeroo gabaabaa keessatti osoo namni tokko hin du'in ciroo dubartoota meeqatu da'e? Cinaaksan lola keessa jirti rabbii jaalala laal. Aanaan cinaaksan kallattii torbuma akkasii lolli itti banama. Araddaa 8 akkasii itti banama. San ofirraa dhoorgaa jaarsoon uummanni keenya san ofirraa dhoorgaa uummanni warri uume san ofirraa dhoorgaa uummata 100,000 itti dhufe kana keessummeessee ofirra dabarsaa ture gara Oromiyaa taanitetti. Maalif mataa waan hidhateef? Maalif ofitti waan amaneef? The 3 steps to liberation. The first is self-actualization. Kan dura ofitti amanuudha. Because self-confidence ofitti amanuun alatti gara biratti tarkaanfachuu hin dandeessu. The second is self-reliance. Ofirratti hirkachuudha. Ofirratti hirkataa jira Oromoon of danda'aa jira jechuudha.
last one is self determination here fi murteeffachuudha jechuudha sanitti dhufaa jirra jechuudha ofitti amanu confidence ofirratti hirkannoo self reliance the last one self governance self determination sanitti dhiyaachaa jirra jechuudha why maalif namni keenya mataan isaa waan hidhatee jiruuf doorsisaa waan harkan kennineef hoggana isaa waan dhaggeeffatuuf abbaa gadaa isaa waan dhaggeeffatuuf qeerroo isaa waan dhaggeeffatuuf eebba manguddoo waan fudhatuuf hawwan isaa waan kabajuuf maalif ummanni ofitti amanne namni ofitti amanne haadhaaf kabajaan qabu abbaa isaa hin kabaju hin dhaga'u hangafa isaa hin dhaga'u hoggana isaa irraa amantaan qabaatu gamni hogganaatis yoo taate hogganni ofitti amanne ummata sarraa amantaan qabu ummanni hogganni ummata isaa irraa amantaan qabne tarsiimoo baasuu hin danda'u tarsiimoo san immoo hojiitti oolchuu hin danda'u risk fudhachuu hin danda'u risk taking is essential because riskii malee riskiin hin jirtu jechuudha injifannoo fiduudhaaf probability xixiqqallee yoo jiraata taate risk fudhannee deemuu danda'uu qabna jechuudha kanaaf dammaqa Oromoon of hin dandeessu Oromoon yoo wayyaaneen imagine Bushooftutti namichi Adawaa dhufe nagaan nu eegsisa why Adawaa nutu dhaqee lole laal Adawaatti nutu dhaqee Xaaliyaan cabse ka Adawaadhaa killee namaa baadhachaa turte garuu Bushooftutti nagaan nu eegsisuu barbaade wacaaleen dhaqee Maacawutti bakka meeqatti diina cabse abboota teenya gurguramtuun gaafas Xaaliyaanii fi dhagaa baadhachaa turte garuu har'a mootiin irratti taatee nagaan nu eegsisuu barbaade no way we will not accept kanam fudhannu jechuudha Oromoon kana fudhachaa hin jiru Oromoon nageenya ifiitii miti kan ormaatu eegsisuu danda'a Oromoon if jidduutti nagaa uummannaan wal dhageenyaan Itoophiyaadhaafis Afrikaadhaafis madda nageenya madda misoomaa madda tasgabbii ta'a Oromoon tasgabbii dhabnaan Oromoo tasgabbii dhoorginaan garuu naannoo sanitti tasgabbii nageenya hin jiraatu jechuudha kanaaf wanni argaa jirru wanni ar'as torban dabres waggoota asaanaa kana keessatti galmaahaa jiru Oromoon hammam takka akka of danda'u akka wal dhaga'u gargaarsaa fi gorsa alagaatiin alatti gorsa waliitii fi gargaarsa rabbii qofaan bakka akkamii ga'u akka danda'u ragaadha jechuudha. Ammoo waa'ee nageenya hoggaa yaaddaa turanii foollee Oromootii fi poolisii Oromiyaatti aansee qeerroon gurmaa'inaan hedduu seenee ture jechuudha. Achi keessatti akkuma agartan kanatti yeroo xiqqoo waan rakkoon uumamu fakkaatu haalli isaan ittiin to'atanii miira uummataa gara qabsootti gara tokkummaatitti itti jijjiiran uummanni keenya halaaluuf tokko kana. Lammaffaa fakkeenya torban dabre namni lamma ammaan dubbanne jechaa ture. Lamma yoo jaalanne uummanni onnee isaa keessaa dubbata. Inni achitti argamu miti. Argamu baate onnee uummataa keessa yoo jiraate ni jiraata jechuudha. I want people to pay attention to this. Onnee uummataa keessa yoo jiraatte waan uummanni jedhu yoo dhageette waan uummanni jedhu yoo hojjette onnee uummataa keessa jirta jechuudha. Qoricha naqarsaa jedhanii si haa godhu gafarsaa jedhanii osoo inni achi jiraatee garuu kan isa jibbu tokkichi waan dubbatee waa hedduu jeeqamuu danda'a jechuudha. Kanaafi
ayyaana ummataa kan ummataa yoo goote ati dubbattee harka sii dha'uurra bakka ati hin jirretti harki sii dha'amu kun ati dubbattee si faarsuur bakka ati hin jirretti si faarsan kuni dhugaa kana namni dubbatu kana sadarkaa hoggansaattis sadarkaa gadiittis raagarraa gara gadiititti ummata irreeffannaa irraa galu ummata keessattuu Arsii Lixaatii fi Shawaa Lixaatii irraa dhufu baay'een isaa akka hin seenne dhoorgaa turte gara laayina Walisootiinis gara Ambootiinis kan gara Adaamaatiin dhufullee ummanni baay'een osoo hin seenin irreechi kan dhume kan galaa jirullee cinqaa jirti. Harargee keessatti Galamsootti Gola Odaatti bakka adda addaatti nama keenya hidhaa jirti. Aarii abdii kutannarraa abdii kutannarraa waan akkanaa gooti kana qofa osoo hin ta'in guyyootaaf torbanoota isaanuu kana keessatti hoggansa OPDO irratti aarii kanaan dhiibbaa gochuudhaaf miidhaa geessisuudhaaf akka tarkaanfattu shakkii qabna. Amma gamaa gamanaa wal yaamaa jirti. Ufii waan dadhabdeef warra biraa ilaalcha farra Oromoo uumuudhaan warra biraaf itti fiddee hoggansa sadarkaa adda addaatiin jiru irratti dhiibbaa gochuudhaaf tooftaa baafattee akka deemtu kan eeyinu. Sanis ta'u hundaafuu fallback plan qabna. Plan sagantaa karoora lafa kaa'amee jira. Tarkaanfii feete yoo kan fudhattu taate Oromoo ajjeesuu dandeessi, hoggana tokko aangoo irraa buusuu dandeessi, nama tokko adabuu dandeessi, waan kana godhuu dandeessi. Qabsoo Oromoo garuu takkuu takka fiduu dandeessi. Uummata Oromoo amna uummanni Oromoo irra jiru, duula uummanni Oromoo irra jiru takkuu takka fiduu deebisuu hin dandeessu. Osoo fiduu deebifte gaafa nama keenya 3,000 waggaa takka keessatti fixxe silaaf duuba deebifte. Osoo duuba deebifte gaafa nama keenya 600 700 Bishooftutti fixxe kana silaa irreessi bara nan godhamu. Kana namni keenya yoo tarkaanfii adda addaa isiin ka fudhatu taatellee rifachuu hin qabu. Tokko kufnaan tokkorraan ka biraa dhalataa deema. Taaddasa Birruu fannisuun qabsoo Oromoo fannisuu miti. Kumaatama akka horamu nu godhe. Guutamaa Hawaas ajjeesuun kumaatamaan kakkasaa akka horamu kan godhe. Guddinaa Tumsaa dhabamsiisuun ajjeesuun kumaatamni akka isaa akka horamu kan godhe. Kanaafi ummata keenya wanni isiin godhuu dandeessu hin jiru. Wanni nama keenya nu jeefti. Dhumuu dandeenya jechuudha hundi. Garuu kanu daraniitti dhufaa jira. Wanni Habashaan barachuu qabdu. Wanni diinonni keenya barachuu qabdu maali? Oromoo ajjeesuun qabsoo Oromoo gara fuulduraa tarkaanfachiisudha. Dhiigni Oromoo jigu, dhiigni Oromoo jigu gaaza qabsoo Oromooti, motora qabsoo Oromootiif ta'udha. Foon isaan madeessan giraasoodha ta'a malee hudheen hin qabu jechuudha. Kanaaf abbaa feete ajjeeftu, abbaa feete hafanniftu, abbaa feete summeessitu, abbaa feete hiitu. Qabsoo Oromoo uf duuban deebiftu gara fuuldura furguggeessitti malee. Kanaaf abdii kutannaan akkuma reefu jette amma wayyaanee saree maraatte. Sareen maraatte du'uunsi waan hin oolleef. Adaduma dhukkubni itti hammaatuun, adaduma du'atti dhiyaattuun ciniinna hammeessiti. Kanaaf irraa of eeguun hin barbaachisa. Jalaa dheessuun garuu hin barbaachisu. Ofirraa deebisuudha barbaachisa. Dura jalaa dheessuun hin barbaachisu. Garuu callisanii immoo dura dhaabachuun hin barbaachisu. Tooftaadhaan sosochuu adeemuudha qabna. Kanaaf tooftan isiin fayyadamuu deemtu waan dandeessuun godhaa jirti. Ilaalcha farra Oromoo guddaa dha'uu fuudhaa deemti. Haa taatu garuu propagaandaa dhufe propagaandaan ofirraa deebifna gara biraatiin yoo dhuftes ofirraa deebifna jechuudha. Maaliif Oromoo malee biyyi hin jiru biyya sana. Humna amma arguu qabdi wanni hundi warri achi jiru warri manni achi sun hundi warri Oromoo cufachuu barbaadu hundi nagaadhaan Oromoo wajjin yoo jiraatan isaanis nullee nagaan dalagannee jiraachuu dandeenya. Oromoo garuu nyaachaa Oromoo miidhaa deemuun akka hin danda'amne hubachuu danda'uu qaban ammallee yoo taate Oromoon dinnaan Oromoo gabroomsuun hin danda'amu. Kanuma nama keenya qabaa turan. Kanaaf dameen nageenya Oromiyaa keessaa poolisii milishaan qaama diinaa ta'e Oromoo irratti duuluu dhabuu fi Oromoo wajjin harka wal keessa galchuun ummanni keenyas akka diinatti akka isan laalle godha. Ummatummaa isaa mirkaneessaa deema. Diinaaf ammoo dhiibbaa miidhaa Oromoo irraan ga'u akka hir'ataa deemu godha jechuudha. Mootummaanis mootummaa ummataa akka ta'u godha. Poolisiinis
ergamni poolisii waan gaarii dubbate I think ajajaa poolisii mooraa leenjii sanqallee na fakkaate. Poolisiin Oromoo poolisiin Oromiyaa first and foremost responsibility isaa itti gaafatamni isaa nageenya ummata Oromoof Oromiyaadhaa tiksuudha. Nageenya ummata Oromoof Oromoo kan tiksan garuu ummata ajjeesuun osoo hin ta'in ummata wajjin ta'uudhaan ummata keessaa yakkamaan immoo nama mirgaa falmatu miti. Yakkamaan hattuudha. Yakkamaan nama ajjeesu. Qabsaa miti. Qabsaa yakkuudhaan osoo hin ta'in qabsaa wajjin ta'anii yakkamaa adda baasanii adabuudhaan seeratti dhiyeessuudhaan yoo kan deeman taate yakkillee hir'ata deema. Irreechatti har'a namni moobaayilaallee gateen jiru. Kan gateellee barbaadanii kennaafii turan. Hattuu dhufellee hattuun sila achi keessa nuna beeytanii masgiidattis charchittis irreessattillee hattuun dhuftee waa hatti. Har'a hattuun hin sodaatte. Maaliif poolisiin uummanni waan wajjin jiruuf uummanni hundi poolisii ta'e. Yeroo poolisiin uummata wajjin jiru, yeroo poolisiin uummatatti siqu, yeroo poolisiin uummataan amanamu, uummanni hundi irratti haasofna. Erga guddaa dabarsaa, diinan dadhabsiisaa, inni haasisaa, abdii kutachiisaa deema jechuudha. Kanaaf poolisiin gama keenya ta'uun waan gaariidha. Injifannoo guddaadha. Injifannoo qabsoon fidde keessaa tokko kana jechuudha. Adada uummanni keenya jabaateen hoggansis poolisiinis kan diina jira jirus isa market place si galee adada gabayaan Oromoo oowiteen gabayaan diinaa qabbanoofti. Adada gabayaan Oromoo oo'itee ta diinaa qabbanoofteen warri gabayaa diinaatii shamatatee gurguratullee gara gabayaa Oromootti dhufa jechuudha. Hojiin qeerroodha gabayaa Oromoo tana ibidda jala shidu. Naa gala namoonni hedduun hoogganaa amma jiru kanaaf yeroo kennaa fi tasgabbiin maal jedhan. OPDOodhaaf miseensa miliyoona 5 harka isaanii dhawusan irra qeerroo 5,000 ka wayyaanetti ibidda qabsiisee gabayaa Oromoo oo'isantu irra bu'aa qabu. Kanaaf wanni guddaan maali? Ibidda itti shiduudha. Kana hoggaa jennu wal dhaggeeffachaa yeroo waliilaachaa hamma danda'ametti garuu baaburri qabsoo Oromoo akkan dhaabanne gochuudha barbaachisa. Baaburri qabsoo Oromoo itti bubuudha qaba. Gabayaan Oromoo OA deemuudha qabdi. Maaliif gabayaan Oromoo yoo qorrite gabayaa diinaatiin gabayaan diinaa yoo oo'ite warri har'an wajjin ta'e kun kalee gabayaa diinaa ture suni diinacha achi deebi'a jechuudha. Kanaaf wanni barbaachisu maali? Furmaanni jiru qabsoo Oromoo tooftaadhaan tarsiimoodhaan masakamte tokkummaadhaan itti fufuudha. Haadata kanatti fufneen har'a poolisiidhaan bor waraanni nuuf dhufaa jechuudha. Nuuf dhufaa jechuudha. Naamusaan tarsiimoodhaan tokkummaadhaan itti fufuudha. Itti cichuudha. Daandirraa maquu dhabuudha. Akkuma reefu jeetti halkanii guyyaa hojjechuudha. Hard work. Uummanni cunqurfame yeroo ciisu hin qabu. Uummanni cunqurfame yeroo rafu hin qabu. Ati rafnaan gabrummaa sirra ciifti dhufte. Ati rafnaan sirra rafti. Ati teenyaan sirra teechi. Ati dhaabannaan dhuftee sirra dhaabbatti jechuudha akka gaaddidduutti. Socho'uudha qabda jechuudha. Sosso'a keessa riskiin jirti jedhama. Yoo ati sochoote, yoo ati falmatte, yoo ati jabaatte ilmaan Oromoo poolisii Oromooti miti diinni illeen jeneraalli har'a nutti dhaadatu kuni boru dhiifama nu gaafate akkamitti isin tajaajille jechuu danda'a. Jeneraalli diinaa kun jeneraalli diinaa jeneraalli diinallee dhufee harka kennee Oromoodhaaf ajajamuudhaaf ta'a. Yoom yoo Oromoon jabaate yoom yoo Oromoon tokkummaa isaatti fufe yoom tokkummaa hoggaa jennu garuu tokkummaa sirbaa qofa akka hin taane tokkummaa hojiidha. Guuzni walitti dhufe cal'isee achumaa cafaqataa jimaa cafaqataa takka farsuma dhugaa yoo ka bashannanaa oolu taate lafti hin qotamtu. Lafti yoo hin qotamne callaan hin jiru. Callaan yoo hin jiraanne beela dhufaa beelli dhufnaan gammachuun hin jiraatu. Uummanni keenya tokkummaa leellifachuu qofa osoo hin taane sirbuma nuhoo irra deebi'u osoo hin taane qabatamaadhaan hojiidhaan akka amma agarsiisaa jiru kanatti nama fi gargaaru daangaa fi tikfachuu irreecha fi ayyaana fi waliin kabajachuu kanarratti yoo kan cichu taate ilmaan keenya miti obboleeyyan keenya miti alagalleen nu wajjin deemuu danda'a. Kanumaan wal qabatee lafti bariitee ergaan ani qabu gadaan ta Oromooti amma. Yeroon ta Oromooti. Kana namuu beeka. Shofeera makiinaa Itoophiyaa jedhamtu tana
Otobisii Itoophiyaa dhamtana baabura Itoophiyaa dhamtana yeroo dheeraa akka gurraacha biyya kanaatitti duuba taa'aa turre. Odoma falman odoma seenu amma shofeerri cinaa taa'utti jirra. Shofeerri amma abbaa isaa afaan dullooman mugan likkii malee gabbatan qabeenya namaa saamuun. Sanirraa immoo narvas sodaatan rifatan abdii kutatanii jiran. Abadan kabira jiru amma Oromoodha. Tokko jarattiin tun baabura kana fuutee qiletti akka nayni of eeggachuu barbaachisa. Irraa darbu waggaa irraa darbinu garuu rakkoon uumamee baaburri nullee isaallee fuudhee qilee akka hin seennetti. Irraa fuudhanii oofuu barbaachisa jechuudha. Kana godhuudhaaf immoo itti qophaa'uudha barbaachisa. Itti qophaa'uudha barbaachisa. Sirriitti itti qophaa'uu itti deemuudha qabna. Ittillee deemaa jirra. Wal dhaga'uudha qabna. Bifa sanii yoo deemne Oromiyaa teenyas naannoo saniifis nagaa bilisummaa misooma fiduu dandeenya. Maaliif akeekni qabsoo Oromoo is a holy objective. It's a sacred cause. Maaliif gadarratti hundaa'a. Nagaa finnaaf gadaadhaaf kan qabsoo. Nagaa keenyaaf misooma hiyyummaa keessaa of baasuudhaaf bilisa taanee akka namaatti akka uummataatti jiraachuudhaaf. Of qofaaf osoo hin ta'in immoo ollaa keenyaaf nama hundaafu kana gochuu ni dandeenyas agarsiisaa jirra. Akkamitti agarsiisaa jirra? Waggoota lamaan dabree osoo wayyaaneen dhufittu Tigreen tokko biyya keenya keessatti hin tuqamne. Sodaarraa miti. Because we are people of cause. We have a noble cause. Hattuu miti uummanni Oromoo. Kaleessa uummata keenya dhibbaatamaan fixanii kumaatamaan naannoo Somaaliyaatti hoggaareen Somaaleen biyya teenya nagayaan jiraachaa jirti. Waa'ee sodaanneeti miti. Biiluu ba'uu barbaanneeti miti. Maaliif qabsoon teenya waa'ee biiluu ba'uu waa'ee haaloo ba'uuti miti. Waa'ee dhugaa fi deeffachuudhaati. Waa'ee bilisummaadhaati. Waa'ee nagayaati. Nageenyi immoo sabni tokko kophaatti nagaan qabatu. Nagaa is a public good. Waan uummata hunda wajjin share gootu. Bilisummaan kophaatti hin jiru. Bilisummaa is a public good. Kan uummata wajjin qabaattu. Misooma kophaan misoomuu hin dandeettu. Bishaantu wal keessa yaa'a. Waliin daldalachuu qabda. Kana gochuudhaaf ammoo qabsoon ta'e naamusaan masakamuu qabdi. Kaayyoo raccichuu qabdi. Qabatamaan agarsiisuu danda'uudha qabda. Wayyaanee fi diinonni biraa yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoo nama nyaata. Uummanni Oromoo nama fixa. Biyya facaasuu eeda. Tagantaa'e. Wambadee. Jettee Oromofoobiyaa dhiibaa turte. San barreeffamaan hayyoonni keenya dura dhaabachaa turan. Uummanni keenya immoo zammaas qabatamaan Oromoon uummata biyya diigu osoo hin ta'in kan biyya jaaru. Oromoon uummata saba biraa miidhu osoo hin ta'in kan saba biraa ofitti qabatee tiksee jiraachisu. Oromoon uummata ofii bilisoomee saba biraa gabroomsu osoo hin ta'in uummata ofii bilisoomee bilisummaa saba biraatiif illee wabii ta'uu danda'u. Akka ta'e qabatamaan agarsiisaa deemaa jirra jechuudha. Kanarratti cichuu qabna. Kanarratti yoo cichine dhugaa qabna jechuudha. Nama birattis rabbi birattis dhugaa qabna jechuudha. Dhugaa seenya irratti cichine tarsiimuudhaan masakamne yoo kan deemnu taate injifannoon kaluudha. Uummata keenyaan dhugatti irra deebi'ee abbootii gadaatiin hooggansa Oromiyaa keessa Oromiyaatiin hooggansa qeerrootiin uummata keenyaan magaalaa uummata Bishooftuutiin dhugatti uummanni Bishooftuu Oromoo qofaa miti. Manni muuziqaa manni nyaataa hundi hoteelli hundi wallee qabsoo Oromootiin itti baneetu uummata keenya kan simate. Kuni uummanni Bishooftuullee waggaa waggaadhaan uummata keenya simatee uummata guddaa kan simatee ofi fidachuu isaatiin galata guddaadha qaba. Miidiyaaleen adda addaa kan hojjetaa turtan hundi keessan galata qabdanii sabni keenya sabni biraatis hundintuu galata qaba. Irreechi baranaa nagaan nu golobame bara dhufu immoo injifannoo kana caalaatiin bilisummaan kan walitti fidu nu haa godhu. Hedduu galatoomaa isiniin jaa warri OMNs dhugatti hojii jajjabaa hojjechaa jirtanii warri OBNs warri miidiyaa hundaa maaliifi xiiqii nu galchitan akka diinaati jilaarra Oromoon leen ta'ee sabni Itoophiyaa biraa irreechi akka godhame hin beeku ture jechuudha. Galata miidiyaa waan keenya waan ofii qabaachuun wanni ofii immoo ka ofii ka ta'u afaan ifiitiin waan haaseef osoo hin ta'in onnee ofii yoo baasee kan dabarsu taate bu'aa inni qabu gaazexeessitoonni keenya gaazexeessitoonni Oromoo har'a akka gaariitti agarsiiftanii galata qabdanii warri isinitti dhiite nagaan bulaa warri kun nagaan oolan isiniin ja'a.